guyyaa akkam jedhee dubbatama caamni qulqulluun guyyaa jechuun ifadha. Ifichi waaqayyo gaafa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa kanatti fakkaate waan hundumaa uumeef ifa uume. Ifichaan immoo guyyaa jedhee moggaase. Ammas hubadhaa laala. Achi akkana deebi'aa immoo Tasalonqee keessa gara Tasalonqeessa duraa shan kaasatti. Isin hundumti keessan ilaa isin ilmaan ifaati ilmaan guyyaatis nuyi warra halkanii yookiin warra dukkanaa miti. Namni as keessatti ani ilma guyyaati jedhu bicha harkaa baas. Ani ilma guyyaati kan jedhu. Mee hubadhaa laalaga isin jalaanii achitti immoo isin ilmaan ifaati ilmaan guyyaatis tasumaa kan dukkanaa miti. Awaaj. Ilmaan guyyaati biyyattuu yoo dukkane ila addunyaa kana yeroo garaagaraa yoo ta'u addunyaa kana yeroo itti yoo deemu awaaj guyyaa keessa jira lukkinneewu. Sababiin isaa guyyaan ifa of keessaa qaba. Guyyaa keessa kan jiru bari aduutu jira. Nakaa gori nama simaddi. Maali akka nama galgallitti dhufeetu maata isaanii. Maali dheeresite maali minaan hin nyaanne maa obbeelessite. Ondaasatti irraa jiraatanii waaqayyo ifa uume saniin immoo ati guyyaadha jedheen inni jedhe. Asitti immoo Phaawulos warra warra Tasalonqeetti gaafa asoomaa jedhaniin isin ilmaan ifaati ilmaan guyyaatis dukkanni matuma simbira ga'uu hin danda'u. Yaa garanaasi warra guyyaati warra galgalaatu qilinsuu keessa jiraan lolli baay'atus qorumsi baay'atus arrabsoon baay'atus miti kan kiyya miti jedhime. Kan kiyya miti jedhe. Qalleessatu gaaf tokko. Kiristaanni dammaquu maadiyya yoo jettan galgalaa fi guyyaatu wal makee jira. Galgalli wajjin galgala keessa hojjetamu humna dhiiga hoolichaatti mana keetti ba'ee inni guyyaa si'aadha. Yesuus kan ulfaate haa ta'u. Warri guyyaa mallattoo akkamii qabu hojjetan warri guyyaa of qaboodha warri guyyaa dammaqoodha. Maal naannin guyyaa nama kana fuun hin jiru guyyaa nama bakka dadhabbiin hin jiru guyyaa nama kana gabiin hin jiru guyyaa nama bakka yeroo deemtutti guyyaa nama bakka yeroo Kiristoos wal. Yesuus kan ulfaate haa ta'u. Dhageessanii warra guyyaa ani gaay ani warruma guyyaati warri jettan harka naa baasa. Galgala matumaa jimaata isinitti haaseera anan guyyaati kan jedhu bichaan barbaada. Yaa Waaq akka jedhe namichatu waa takkicha isin haaseetan deema. Jiraatii kaffalate. Kan lafa irratti hin beekamu kan goguudhani. Maaltu na yaaddessaa abdiin qaba abdii boonsaa. Yoo gaarreen na fuuldura jiraate yoo tuyyuunis kee yoo kaamiyyuu ta'e itti bu'ate yesuus maal jijjigseetu addaan dhodhoosa. Maal ijoollee guyyaa kana dhaabbachuu dandeenya yaarkoon kaleessa bara. Isaa macaafni qulqulluun maal akka jedhu yeroo nammabe yeroo rakkinaa yeroo gidiraa yeroo boo'ichaa yeroo ijoollee waaqayyoo miti. Ijoollee waaqayyootiif yeroo kaa'ame yeroo walitti miila gadi baafate ijoollee kaleessota qaqqaxamanii otoo reebbamaatti jiranii Istifaanos akka jedhe ammayyuu iji koo waan haaraa argaa jira. Ammayyuu iji koo waan haaraa argaa jira. Kiristoosin argaa jira ammeenidhuun. Ijoollee guyyaati amala ijoollee warra guyyaatiitti immoo mee dhaqaa Tasalonqee keessa laallame. Tasalonqee keessa dhaqaa laalame. Tasalonqee keessatti. Asuma gadee naa tarreessi naa dubbise. Warri guyyaa dammaqoo dheedhaame sinimti. Warri galgalaa'oo. Hakkaattuutti dhufee sama caamni qulqulluu jedhamu har'a ifa isaa baatee uwwattee galta. Asuma ol deebiin Tasalonqee ergaan warra Tasalonqee 5:4 irratti waan akka jedhu warra guyyaatiif hakkaattu halkanitti dhufu jedha. Achitti maal jedha? Warra guyyaatiif akkaattu halkanitti dhufedha. Akkaattu halkanitti kan dhufu warra galgalaati.
raftee jirti saamee biraa deemuudhaaf raftee jirti harka gurratti booduun galta malee sagaleen si harkaan fudhatamu ayyaanni si harkaan fudhatamu dibanni si harkaan fudhatamu fuutee galta akka ijoollee waaqayyooti qabadhee bifatanii qabbeen fe'atanii maannanii waa fuutee deemtu malee isaan sun maannaan rafaa jiru meeti dammaqoo dheerii irraa argattanii afuruma irraa kaasa dubbisame Tusin dubbisa obboloota lanaa isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef obboloota lanaa isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akkaatuutti isin irraan ba'uu hin danda'u guyyaan sun akkaatuutti isin irraan ba'uu hin danda'u een sodaachismoo tajaajiltoonni keenya gubaayii maala jedhan Namare warra guyyaan immoo hin agarta gaafuu mana keessan yookaan qorqoo hin agarta laalennaan ifatira gurbaa maqaa Yesuus nimni caalu Yesuus irra jira. Humni Yesuus Kiristoos inni si keessa jiru sagalichi ifa dubbiin isaa ifa atuu sanyii ifaati. Waa tokko isinitti himu guyyaa kana jechisiisee jechuudha. Waaqa ifatu jechisiise natti fakkaata. Inni immoo Yesuus. Isin immoo ifa biyya lafaati. Yesuusis ifa biyya lafaati. Inni isin argattaniif akkamitti? Addeessi saayinsistoonni ogaasan addeessi jedhan saayinsistoonni ogaasan ifa mataa ishii qabdu. Guyyaa maal gooti? Salleetti godhaa oolti. Maalirraa? Biiftuurraa akka soolaaniitti guuratti. Galgala immoo warra dukkanaatiif beektiin dhiraa xiqquma ishiillee. Tikkuma ishii hoodhaa tikkuma ishii teetu warra halkanitti maal jettiin goote yaraa hin gammachiisu hara maqaa Yesuus Kiristootiin ati ifa jedhame malee iyya diga isa kanaa galaadha riimootiidha dormarraa guurtu miti isa narraa guurtu miti humni guddaa Israa'el gaafa tokko anna garamu keessa biyyi darabeetu rakkate masalimitti rarraatee bakka diyaara kibse seera uumama boqonnaa soddoma keessatti elaalee waaqayyo sodaatirraa eegeeni asumarraan galee garaasi keessa bule asumarraan galee keessa bule ani etteenin kana booda akka kaleessatti narratti motteenin dhidhiifamee akkana ba'eera dhidhiifatee akkana ba'eera maayilaanin guyyaatti mul'ise gabaqa ammaan booda humna maqaa Yesuus ayyaanni kee uffamanan ta'e dibanni kee uffamanan ta'e guyyaa mul'isu taani fuusiin gale warra guyyaa hin dhagane isin hundumti keessan ilmaan fa'a ilmaan guyyaatis nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti warra halkanii yookiin warra kam miti warra dukkanaa miti egaa koottaa hin dammaqna ilaaga warra kamtu dammaquu yoo danda'are abbaa baree Kumpira yesi wa udaran mo ta anda sari ku flu sembeli lantani raji tani lantani Benta bala kenya mo angelo gaji bro raga sipa kana agar tapi warra guya mallato warra guya anambra rajechu majra warra guya warra galgalan tuku nama galgalatif kanan oh Paulo sai mat namude alatti nabase male amma warra walgahati warra guyati amma alatti be ergama nabiti resa ergaman ta namane refa wangelawi keessa gala bora maalina kana yeta tilal amma garu walla walda warra kiridiga Kristos bitantan ankesan yeron guya amen boy warra doalma warra doaja loto jinite Jadi asitiga asin jiranan kakan darbunan jir. Udah mana ini raji to kene asir rantu fani achinis tufani asinis tufani. Mana ini communication ini kan. Mana ini yogar bade binanu yogar bade urut kallaba bata nama gosa. Urunya kanaki turfona sila kamale jalati. Phone beranda waktu harana janani narrafe yongu feyo anarragala nilala yo mangara ko kesa dadeyo annakala rakatu tokko nama waga amoto raji Yosef defe alera buma narafirtu ambega urti dashti kana wali somno
Amma otoo anaaf isaan argaa ishee bareedduu kana daraafimee jechuudha. Gurbaadhaan immoo lafa buusaa ture. Kuruunis gaafa baaddaallaa hojjette biyya gongotu bitaa biyya gongotu giraa rakkisaa ishiin asii foon baattee qaniin ishii rakkise. Magaalaan na qajeelu angootu mana nyaatu ormi nyaata gaazilaa ajajamee deema waan godhanii. Era nama guyyaa kan namatti baatu malee kan lafa mana namaan dhaqu inni ajeellan deemulla sagalee balbaasa ganna dheereeku malee sagalee oofan karabeetoo ganna namaan dhaqu. Era guyyaa ibidda saafa keessa labooma dhaabanii jaaraa gubbaan ta'a. Maadha cittaaji. Intan bagna ofiisiin qabna malee akka warra kaanii rafuu hin dhiibna. Komee raaji. Bokka bachuudha. Shika taphee inni kun warra galgalaa jireenya bara keenya. Ogaa wanta ta'e argachuu hin danda'u. Shika taphee inni kan jedhime. Sitti kunuunaan immoo gadi. Yaa yookiin immoo of qaba. Nama of qabu beektu jiru. Mela wattaaderoota tokko gahlaalame wattaaderoota kan biyya lafa. Inni wattaadera Kiristoos miti. Wattaadera Kiristoos of qabdi of jabeessiti. Mela lama moo of qabee dhaabbateera. Amma isa duraan seenitti qajeele nama qeerrotti bu'ente. Ilaja ambasaaddera Yesuus ijoollee Waaqayyoo jagina qalee Yesuus afaan waaqni jinee dabaluu miti humna maqaa Yesuusin humni tokko si jabeessu. Dhiigni si jabeessu sagalee si jabeessu ayyaanni si jabeessu cabseesitti. Amma gaa sagalee nyaachuun akkasuma beeka ka fagoodha. Warri halkanii bishikshikattuudha waan itti bu'uun beektu dukkana keessa namni deemu agartanii nama dukkana keessa deemu waa agartanii akkam. Maa naan otoo mana fuuldura jiraatanii lukni wal fagaatee sima yoo ta'u qaban akkatti na rarraase. Warri guyyaa akkamatti deemte injiraa Yesuus seen abbaa mirgaan injiraa Yesuus seen abbaa mirgaan. Alli sodaachisaan sammuu namaa jeequu addunyaa mudatee uummanni yoo jedhe. Akkamatti jaartii bichaanee geetti kana akkata daanee biyyaatti dhaqaara warra guyyaatti kaasuun na fiqeessanii. Warri rafan halkan hin rafu. Warri machaanis halkan hin machaa'u. Akkas taanaan qooyi gaaraa jechuun warri guyyaa raftuu miti jechuudha. Egaa kanaaf roomee boqonnaa 13 naannoo lakkoofsa 11 yeroo itti amanne caala guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateefu itti ka'uun jiru amma yerichi nutti dhiyaateera amma rafuu miti guyyaan guyyaa fayyinaati amma rafuu miti guyyaan guyyaa olicha kana ba'aatti deemudha amma rafuu miti gonfoon nuu qawwamee dhufaa jira. Abdiin guutamtuu bakkatti warra guyyaa diina ati waati udah masih dengan tuan tete dani, Bagi kalau kau kuma, gura lu takap tak dunia lah siapa akan nafira, mula cukenya pirna orang banyak pasut pirna, namun orang banyak dan mereka mereka si sabana, asbiye sabakan nosak pada bahasa sakamna, hati jura, kan guru nama agar kaya orang iran dapat dekabenya rokat aku, kan jolewat ayo. Ay kata le jolewat ayo. Aramat ayah Yesus Kristus. Para mulu aku potengkan ini. Aragut kami kalau nama kaya. Abu pemani mana kalau ambil tu ni. Namun ni bagian abu pemani lagi pemani ucap berbala. Anak pemani tu boleh nakam. Kami kali mata Yesus Kristus. Yesus kan Al-Fatihah. Ayo tanya ramu. Ini sagalan kun walin fallesu walin lolu walin timbu walin jeku gar mari ini mau asa dana get ini bisa kana kandama kaini suni mau mal gole seta akkana kana jedani ni tasa ani sa kana rafe
biddilibsiin sitti dabala dhaabni. Warra guyyaa erga taanee ofiin qabna madda sibiilaa isa kan amantii fi jaalalaa. Qoy kana yuuna yaachisee tole dubbii nama eega warra guyyaa taane maal goona? Erga warra guyyaa taanee ofiin qabna. Yoo isa dura jenne fiishishee kataa sana jechuudha jechuudha. Madda sibiilaa isa kan amantii fi jaalalaa in uffanna. Uffanni kiristaanaa madda isa kam? Isa kan sibiila? Maaliif maal? Amantii fi maal? Jaalala. Jaalala. Egaa kana uffatee namni bakka. Antoo bara naanaa dhumatee. Ara maqaa Yesuus Kiristoos du'ayyuu taanaan Yesuus ambasaadarri dheessaniira. Inni fakkeenya nu ta'uudhaaf ni dhufe. Ijoollee ayila loltoota isaa komaandaroota warra ta'anii Phaawulos fa'aa wajjiniin eenyu wajjin komaandaroota warra ta'an Phexros wajjiniin Yohaannis wajjiniin Yaaqoob wajjiniin yerichi gaara tottatti deemna. Saatiin darsoon bakka yeroon gaara tottatti deemna. Naayinan birratina du'as yoo ta'e hin dandeenyatti deemna. Hara maqaa Yesuus hin jaalladha ijoollee guyyaa kaata deema. Kaata deema biyyi yoo bocamte. Kaata deema amantiidhaan nun danda'u ofirraa garagalchina. Abdii fayyinaas gonfoo sibiilaa mataatti hin kaa'anne. Ilaa gammoo laala. Uffata kan ta'e eenyudha? Amantii fi eenyu godhatanii? Jaalala. Amantii fi jaalala. Amantii fi jaalala maal godhatan? Uffata. Baddaarraniin immoo kuffiyyaa eenyu qabu? Abdii fayyinaan jedhamu eenyunni? Yesuus jechuudha. Uffatichi humtiyyuu Yesuus hin raaju. Eessa jira yoo jettani? Roomee keessatti akka jedhu Kiristoos akka uffata maalitti uffata jedha? Akka uffata sibiilatti uffadhaati maal godha? Uffadhaati? Dhaabbadha moo maal jiraadha jedha? Isa keessa maal godha? Jiraadha. Siniyyuu uffatanii keessa maal keessa jiraatu jechuudha. Isuma kana jechuudha uffanni sisumaa gonfoon sisumaa maqaa Yesuus Kiristoos Yesuus inni qinfamee jira. Kanaan qinfamee jira. Jireenya Kiristoos jiraate qaba. Warri guyyaa wal jajjabeessu. Maalatu magara dhumaasa lakkoofsi agartanii akka jedhu wal jajjabeessu warri guyyaa maal godhu wal cimsu. Inni kan keenya warra galgalaati moo warra guyyaati jennaan wal jajjabeessu silaa beekte. Abal guftoo nimni ani sitti kaleessa yu. Abal kanate nimni ani kaleessa yu. Yaabasila konfiransii qopheeffatetti yoo liga ara maqaa Yesuusin kun hafuura warra galgalaati silaa jaba. Macam gulgulun aja cuma aja lah. Wari guyam memosi malu. Wari cecek suaka. Ini wari cems. Ini mau. Ya. Ini cuma yang gurbati kan agak detail. Ini cuma yang ini cuma yang gadi betul lah. Kok kata apa? Mak gua sudah waranet marfi sambola. Aduh tu sat gitu kan. Basis. Ente sini mau ya waran nam tayo. Irra keessa markam niku irra keessa jalawara namiti asotik tashiri mana tinata jalawara namiti re marfe asirra ngadi warana ni aga kata sayu asirra ana ma barate udu nama warane mata nama gaisare nami jayasa ndo kubenti ni lage sanito azwarana irra keessa marana irra ati handa balajira handa balajira hati ana warra guyatu malla tokkana agartis unda maka Yesus malla Yesus kan ulfaatee amen. Guyyaa bakka sadiitti qoodama. Guyyaa dhalootaa, guyyaa du'aa, guyyaa fayyinaa. Dhala namaatiif guyyaa sadi bichaa qaba. Guyyaa dhalootaa, guyyaa fayyinaa, guyyaa du'aa. Guyyaan fayyinaa inni jedhame kana bichaan sadiitti taasisa. Otoon isaan sadan iyyuu naas ataa'an yeroo kootu dhumaa jira. Daqiiqa lamatti buufi warri jettame Dibugin itu bahaya cekau nego kita mana. Lagi kalau mati bubar tenar ke bahasa ben. Ishi wad mali sini kira saja kalau mata dure kan ngat. Guyici? Iya deh. Guya warra ila guya warra jallo takti mal teh dia tu aja tadi. Adalah yuel bokonna tokko lakkoofsa 14 hanga 18tti namni ariitiin ashii kana bichaan haa dubbisu. Wanti itti farachiisu yookiin immoo maal jedha achitti yuel tokko 14 kaasite akka maala Yohaannis keessatti jedhan warra Kiristoos Yesuusitti jire amanan wanti itti farachiisu jira boon jiru
እንጅሩ ወዳላላ ዋቶ ኮንሰሊቲማ ቶኮ ዳሎታ ረፍርቲቱ ጅራ ካናፍ ጨነቀ ማጂ ገመሰሊ ታቢ ጀለሱ ጀነነ ምጭ ማጀ ዘተ ኪትነታሳ ገመ